السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالة توتا أوردر توتا بداس موبايل تيف أقوى بيكمو الرأس. لجرات وان بيكما وان مسي تلو كسمة. أما دولا بيدو خيجانا وتايف تبني سن ورين كما كومنتي تنستي كما كومنتي تيكتوك كومنتي باتنستي كالتوما نبشوتي سيدني كالتوما كمتي واني أران راسو الماليو جتاني يوخان واي برنوتا واي برنوتا هرت خانتي بتطايجو واي برنوتا خمانا الله خان غافي تكالما خان والغافي غافي لمن تكالما يوتنا خان غافنو نيو أكما والدنيا يقولون خان سايباني تيرو كان تورا كبريني أنا تبغى أنا لايك شير ولا ليك لا استجاب هي غافين نتجابت جوالو راكو بيكمو غافي أكم يجورون تن غافين نتجابت جوالو أكما بيكمو غافي وخان هرتي أورمو راي سنقله هرتي أورمو رامبون جو فكين يا هرتي جما غوتو أورمو سنتين أفرن كله يخان أفرن كله إني مالي ميكا دله مالي أفرن كله بيانيني مالي مقام كل إتيمو قبل خنجوتا خنا خن إرتي مريم خان هم سايبان كنيا خان وجيرو خان يخان غافيتنا ديبسو أما تمر بيدو خلات داوتني إسا بيخو بيخان بيننا يخان بيخو دنديزني لكن إسي ورو بيتنتيس خان بيننا تجرا برنوتاي كورتا بوليس أنا خيسمان كنيا خان أرا جابر جماعة غافيتنا بيه كني جو والمالينا يو خنجيس بيخا تن لايك يقولون دكتنا خنا جابر मैं जरा करना सलाम था करो मुस्लिम आता है जानो अरे जाती जाएगा बर्मा का बड़ा क्यों में नवाखल का बर्मा का जाती गाफी ना सिगार दो मनी बेटा गाफी अकम ये चुरो तो अतिले गाफी ना सिगार दो आपको भी कम मैं अफरन कल्लो वनी जनी युफमार Abang kalau hujannya, abang kalau ada habis. Ika abang kalau. Abang kalau, antara dia apa? Ika abang kalau begitu. Abang kalau ika, amai gama durara tewan deh. Kamu abang kalau ika abang kalau erga hindi buta. Amo gama horti tani khandem tu amma khaisuma isat tian. خيسمان كني إني تيانو أكما بيكمو إنه أحمد أمينو جامع ما إني لين غافين أنسى غافدو أكاد ديبسو يوخان ديبسو يوخان شاغل تي ولو ما لينا يشوف غافين أنسى غافدو أحمد ما يدرى أمة على سلام تا غافد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركان رئيسني فيالا هي غافين الرا نغافة تنكون غافي غافي خمبيني بي خبينو ليتا هي سناب غاتي waan gartee amma mee barsiisaan kenna kun waan inni nuunjuu gartee inni ilaalla yoo kaasan deemnu taate ni deemna kan dandeenyu taate immoo barnoota nuuf taate rakkoon qabu isinija ayyee gaafin asi gaafadhu akkuma beekamu ni beektaa jalqaba irratti gaafin asi gaafadhu yoo kan beektee ni deebita rakkine jiru afran qallo wanni jantuun hiikni isaa maali jechuun gartee wallahi asiin dura gartee waan hin beekne gartee amma mamboota barraa kalas waan hin beekne kalas gaafa kabarru beelu mamboota addannaa baati gaafa barnoota naaf taati hin beeku gartee hin beeku kanaatiin isin barnoota ayyee sirri waan bareedaadhaati of baruun jechuun of baraaruu jechuun har tokkoon dirqama of baruu qabaa jechuun ilmi namaa tokko fakkeenyaaf illee inni wallaale baruu qabaa jechuun kan wallaalaa yookaan kan beeyna kan jirtu yoo jiraates dirqama baruu qabdaa jechuun Oromoo taatee hortee Oromoo wallaaluun salphinaasi jechuun garuu dirqama baruu qabdan guutuun keessan asuma waliin daawwachaa jirtaniif akkasitti kan dubbii alaa dhufaa jirtanis dirqama baruun isinirra jiraata. أسمان كيسمان يسد أنا تخطى قافين تانيا كم تفتت جرتيس نجيب البعض كيسمان كان إني أنا إني صدفة يقال آدم شامل وجماعة ما إني إساس قافين أن قابلوا أسبوعاني دوران درسي سلام تايسنا قابلوا السلام عليكم داود تافي أردو فدا براس موبايلتي جرجيتو بغيرات مسنجا أكسماس قافين براس موبايلتي بيرو قابلتا قافين فيدوان تاتف
Kanaafuu namni maqaa Oromoo mechaa Oromummaa fi kan beeyne taa'uun wallaalummaa guddaadha waan isin jiru barbaada. Oromummaa ta'e maqaa Oromummaa biratti taa'uun Oromummaa ta'e hordoftee biratti taa'uun bareedu waan jechuun isin ibsuu barbaadeeti. Badhaasa moobaayiltii akkasumas jajjabeessaa laayik sheer godhuun jajjabeessaa isin jaa. Akkasumas kanaaf yaada gaggaarii asirra nu dhaleessaa jira barsaa keenya jabaadha. Galatoomaan isin jaa daawwattoota keenya. Asmaan gaafiin ani isa gaafadhu innilleen kan deebisu yookaan kan shaakalu ta'uu mala asmaan na hordofaa mee Adam Shaamiloo gaafiin ani isa gaafadhu akkuma gaafii jara darbee afran qalloo hiikni isaa maali yookaan kan beeku mee hiika duratti hiikarratti haasoo jira waan taateef hiika afran qalloo kan beekturraa kan nu himuu dandeessu ta'a. Akkasumas afran qalloo jechuun kan isaa afran qalloo ilmaan afur dhale sanis afran qalloo jaaniin maqaa isaa saniif afur dhale afran qalloo jaaniitti mukkaasan laakiin garuu afran inni dhalisan wallaalummaa akka keessaniitti waan taateef kana sana jallee baasuu dandeenyu walumaan barraa'u anis akkasii beekuun dandeenya isin jechuu barbaade. Dhugaasaati maashaallah beekeetu jira jechuun gaafiin nuti dursa gaafachuu jirru hiika isaa waan ta'eef hiika isaa maashaallah argatee jira. Inni kun harkatee beekee yookaan kana beekee kaanis baruu danda'a jechuudha. Afran inni dhalees dirqama baruu qaba. Garuu hiikni isaa waan ilmaan afur dhaleef afran qalloo jechuun beekamee jira jechuun isinillee beektanii jirtan jechuudha. Hiika jarri amma duraa akkuma jarri keessummoonni darban waan kana ittiin beeynu janitti dhugan beekuu malee yookaan dhugumaan wallaalan garuu fuula miidiyaa irra waan jirruuf isin hundi akkasumatti kan beeylalleen dirqama baruu qabdanii of baruun balaarraa of baraaruu jechuudha. Harka tokkonis of baruun faayaa akkasumatti dirqama inni Oromoo taatee Oromoo himachaa of baruu qabdanii isin jechuudhaa fi afran dhaleetti dabarraa amma afran inni dhale akkuma jeetti Adam Shaamiloo kan hin beekne ta'a jechuudha. Dirqama ilmaan afur qaba jee afran inni dhale kanaaf afran qalloo yooniin jee beekeetti jiraachuu tana harkatee jira. Afran qalloo inni janiif hiikni isaa waan inni ilmaan afur dhaleef jechuudha. Kanaaf kana harkatee jira ilmaan isaa waan hin beekneef dirqama kanallee akka baratu si gaafanna. Jabaadhu qaxalee amma guddachaa jiru jajjabeessaa isin jaa isallee gama yuutuubaattiin dammeeshawu kan jedhu artistii badhaasaa jajjabeessaa isin jechuudha.